seenuu barbaadanillee seenuu dandeessan gaaysaa seenuu dandeessan kophaa nama haasa'uu barbaadu miti ani yaada keessan illee fudhannaa koota seenaa maaki akkam nagar jettanii finne bargaaysaa kitanii mire amma waan ta'uu qaburraa eegaree mucaa kana eegaree ummataati isin garee wanti mucaa kana akka ummata tokkotti dirqama keenya jechuudha dirqama keenya mucaa kana dhaabuun dirqama keenya waan isaaf booru isaaf ta'u irratti hojjetuun jechuudha. Ashi yaa dubbadhu. Maakishaa akkam Nagaa. yeroo dheeraa booda wal agarre nagaa jirtaami. Nagaan jira alhamdulillah. Egaa dubbii ijoo haasa'atta amma karaa baankitiitti jechuun amma haala Itoophiyaa irra jiru hin beeku garuu ani maqaa isaatiin banamuu hin danda'u yoo amma ganzaba illee sochoosuu hin dandeenye. Hin danda'a malee. Oduu akkasi banatee maqaa isaatiin isa gargaaree gaariidha. Birri amma tiktaakii kanarratti miidiyaa kanarratti waan baay'ee argamaara. Namoonni direct isa bira ga'uu dhabuu danda'a yooma karaa namaatiin ta'e. TikTokii mataa ofii banatee akkaawuntii baankiilee kan mataa ofii kana banatee asirra fidee guyyaatti goonee karaa sooshaal miidiyaa kanaatiin illee isa gargaaree ittaansinii dammoo akkamiin gara OBN namoota bira ga'uu akka ni danda'u oduu karaa kana hunda goonee fi yaada jedhuun qaban. No, EBS TV irratti dhiyaatu qaba maaliif jennaan achirratti ispoonsaroota hedduu warroota abbootii qabeenyaan hedduuni isa kana gadhaabuu danda'u meeqaatu jira jechuudha. Dhaloota meeqachi gubbarratti nama hedduu achirra waan ta'eef dhimmi isaa kun dhimma akka Itoophiyaatti qabamee jiru waan ta'eef uummanni baay'een sabaa sablammiin baay'een istiin Oromoo caala sabaa sablammii biraatu irraa dubbatu jira achirratti dhiyaatu qaba. Mubaarak kootu seeni Kaalid Finnee kootu seeni achirratti akka dhiyaatu godhuu qabna. Senegal gad deebisuu hin qabnu. Vaalii inni amma qabu kana bika guddatti akka gargaaramu akka abbootiin qabeenyaa isa gargaartu godhuu danda'u qabna. Ani kana yaadni kiyya Senegaleemi. Abduu see dubbadhu. Maal inni duraani umuriin hin geenye jedhaniillee yoo didan amma erga baay'ee mucaa hammaddaa tiktookiin irra cufa hammaddaa shi dhiifama waliin akka yaadni keenya nu harkaa adda muran. Maki maali beekta duraan dhuguma utuu inni vaayiraal hin bahini umuriin hin geenye jedhanii diduu ni danda'u warri baankiillee amma garuu erga vaayiraal bahee dhimmi isaa waa'ee uummanni guutuun irraa dubbataa jiraate banuuf ni danda'u akkaawuntii maaliif sagalee dhuma uummataa dhagahanillee dirqama banuu maqaa ijoollee sadaniitiin akkaawuntiin banamuu qaba akka yaada kiyyaatti maqaa isaa qofaan illee utuu hin taane ijoolleen kun illee warri xixiqqaan sichi guddachuuf deemu maqaa ijoollee sadaniitiin akkaawuntiin banamee Oromoon guutuun sabni Itoophiyaa guutuun achirratti haa gargaaru maqaa Kaalidiin qofaa banamu jechuudha kunis akka yaada kiyyaatti tanii miti obboleewwan sadan kanaan maqaan banamee fi namni hundinuu onnee guutuudhaan gargaara akka yaada kiyyaatti gaafas yookaan namaa irratti ta'e qumatiif jetteeyyuu namni yoo sila 1,500 500 wanatti haa bahuu wayii godha malee onnee irraa ijoollee bira gahaa ijoolleen kun irraa fayyadamtee ofis erga dhaabbattee barumsa haa barattu jedheen godhu har'uma natti haa bahuudha bakka hanga danda'e yoo qaqqabees yoo dhiises jedheetuma godha amma warri itti dhiyoo jiran kun namoonni ijoollee kana gargaaranii amma baankii keessanii ammuma bananii fi warri baankii keessa amma nama 5,000 kana 4,000 kana keessa warri ijoollee kana gargaaruu danda'u as jala jiraachuu danda'u kan nu dhaggeeffataaraan danuu jiraachuu danda'u Itoophiyaa keessa warra baankii keessa hojjetu ta'uu danda'a. Dhimmuma namummaa qofaaf waa'ee umurii waa'ee ijoollee umuriin jiraan geenye waan argatu hin taane dirqama ijoollee dirqama namummaatiif jecha ammuma akka sirreeffamu yoo as jala jiraattan Itoophiyaa keessa warri jirtan warri ijoollee kana gargaartanii amma akkaawuntii banuu fi dandeessan kottaa ol seenaatii haala akkamitti akka godhamuu qabu. haala kamiin asuma irratti yoo amma banamee fi dhufe namni baay'een illee waan danda'u gochuu fi danda'a akkaawuntii illee yoo banatan Kaalid amma akkaawuntii mataa isaa dhuunfaatti banachuu qabu yoo bilbila qabaate. Kaalid maal gootanii beektaa EBS TV ላይ መቅረብ ፈልጋለሁ jettee viidiyoo hojjechuu danda'u qabda shi dhimma kan kee achirratti because ati ጊዜ akkas jettee namni hedduun garaa siif laafee waan jiruuf wanti haadha nama hedduu burjaajeessa waan jiruuf jechuun bitoo nutti dhagaamee jira.
achirratti wallahi achirratti yoo bee ana akkama kitti waan biratti laana waan gaariitu arkata jechuudha yoo bee tokkoffaa maaltu jira maqaa keessaniin maqaa ijoollee sadiitiin obboleeyyan keetii waliin akkaawuntii banadhaa warri akkaawuntii umrii 18 malee baasuu hin danda'u yoo haja'anti teelli akkuma Abduseen jeetti rakkoon isaa kun laallamee wanti inni keessa jiru laallamee akka maallaqa san sossoosuu danda'u godhuu danda'an si galee because ijoollee tana faguddisu jiru isaa hireen ijoollee tanaa isa harkatti buutee waan jirtuuf sanirra dhaabbatanii akka maallaqa kana sossoosuu danda'ullee godhuu danda'aniif jechuu haala uummataa ilaalanii jechuudha. Kanaafuu maal jettamee kaalii tati nuti akkana yaadaa jirra akka sabatti maqaan akkaawuntii ijoollee obboleessa keessa obboleeyyan keetii hojii akka banamuuf maal jettaa irratti mee kaasi mootii. Durseen mucaa kana gargaaruudhaaf bakka kana dhufuu keessanii fi barbaaddanillee mucaa kana isa achirratti dhiyeessuu yaaluu keetiif galatoomeen siin jechuu barbaada. Waa'ee akkaawuntii immoo ilaalchisee egaa haati isaallee hedduu dhukkubsattee turtee hanqa kana muluu jechuudha. Maanguddoo biyya hawaasa biyya kanaatu gargaaruu jira. Bukkee dhaabbachuu jira. Osoo isaan hin jirre rakkoon jirtu guddoo ture jechuudha. Hawaasni biyya kanaallee hedduu takka galata guddaa qaban ijoollee kana biraa. Kanaaf waa'ee akkaawuntii illee koreen ijaaramee ustaazaa fi ustaazni ni jira imaama masgiidaa jechuudha. Jaarsoliin biyyaallee jechuudha. Walii galaniiti koreen ijaaramtee koreen namni 5 akkaawuntiin sun banamee jechuudha. Umriin ta'e waggaa 18 gadi waan ta'eef akkaawuntiin dhuunfaatti sii banamuu hin danda'amu jechuudhaan sababa kanarraan kan ka'e akkaawuntiin sun banameef. Kanaaf waa'ee kanarratti immoo bal'inaan ustaazni keenyaas jiranii isaa wajjin haasayitii siif ibsuu danda'anii jechuudha tokko tokkoon waajjifaamu. Inni kun waan biyya jira waan ta'eef waan nu gargaaru yoo jiraate. Harmeen isaa duraan yeroo lubbuun jirtu akkaawuntiin qabdu isiin mataan akkaawuntiin qabdu ture. Kan harmee keetii akkaawuntiin eessa jira? Maal jette? Akkaawuntiin harmee kan keetii yoo kan duraan yeroo jirtu isiin fayyadamaa turte sun maaf isarratti isin gargaarre sitti kenname? Ni jira. Kanaafuyyuu akkaawuntii sana sitti kennanii jennaan ati hoogganuu dandeessu? Akkamitti danda'a? Hin danda'amu. Abduseen dubbii gaarii dubbataa turte atillee obboleessa keenya Kaadirillee galatoomi. Namni naannoo irratti karaa fiikotaatiin illee waan gaarii hojjeteera ta'uu danda'a kanaan dura. Amma dubbiin keenya akkas jechuudhaan miti. Ijoollee kana guutumaan guututti gadhaabuu qabna. Daa'imman kunillee boru yoo guddatan wantu isaan barbaachisaa. Karaa namootaatiin wanna gochuu irra kallattiidhumaan ijoollota kana gargaaruu qabna waan ta'eef wanti akkanaa kanneen gochamuu hin danda'amu. Namni mucaan kun gara miidiyaatti beera hawaasni baay'een isa argeera ijoollota kanneen kana yaada keessa galchanii guutumaan guututti ijoollee kana waan gadhaabuu qabnu karaa namootaatiin osoo hin taane isa kana karaa baankota wajjin namoota wajjin mari'attanii wayi oon mari'annee damo akka mari'attaniif wanta kana sirreessitaniif kanaan dura harmee isaatii fi maatii isaatiif karaa adda addaatiin gargaaruus ni danda'ama. Gargaartanittanis akka dubbatanitti. Iyyaasu bar inkwaan isaa waggaa 14 miti. Daa'imaafuu akkaawuntii banamuu ni danda'ama. Waggaa 18 waan barbaaddetti godhattu jee maatii gaariin akkasitti maallaqa kaa'ee jechuudha. Nutu gaafa mana barumsaa jirru buukii banadhaa jaanii waan jallaattii fa'aatti bitannu waan qoloo fa'aatti bitannu fa'a guuree galchine dheeyinee fa'a baafannaa bar deemnee jechuudha. Yaa'u seerri amma jijjiiran beeku malee. Ay dubbiin nama hin quubsu. Maaltu jira seetan ustaazonni inni irratti gargaaramaa jiru maallaqa hin nyaatan takkiin hin balleessan jechuu barbaannee osoo hin ta'in nama keenyaatu gargaarsa irratti iftoominaan waan guddaa hin kennan. Dhugaadha. Galee abbaa fi ollaa fi takkiin onkaan ollaa ganda saniitii miti. Osoo obboleetiin haadha isaa dhuftee maqaa akkaawuntii banattee dhufte haboon isaa osoo dhuftee
accounti kanarra guuraa jen namni maallaqa guddaa irratti hin galchu because maallayni shayxaana sagalee nama wallagchiisti ijoolleen kunii akka sirriitti gargaaraman akka boorullee waan barbaadan godhatu danda'aniif akka namnillee waan guddaa amma ustaazonni keenyallee mucuma kana gargaaruudhaaf bira dhaabbatanii jazaakallaa jennaani isuma gargaaruudhaaf maallaqa achirratti kan guuramu isumaaf yaadanitti waan biraatiif miti garuu nama keenyaatu waan guddaa irratti buusneef jechuudha. Mucaan kun akka booru amma maallaqa irra maqaan isaa ka'uu kana laallee malee boru rakkoo hedduu keessa seena mucaan kun. Ilma ijoollee xixiqqishoo tana isaatu guddisaa, isaatu barsiisaa. Ijoolleen tun boru ijoollee jechuun waan barbaadde si gaafatte jechuudha. Kana fidii, kana bitii, san fidii sin jetti. Ijoolleen akka nama guddaati miti. Waan barbaadde isaa sanitti yoo hin harkanne hin raarsitiin jechuudha. So waan barbaade yoo godhuufi baate ifitti gadda. Haadha yaadataa waa meeqaa jira daameej ta'a jechuudha. Akka akkas hin taaneef maqaa isaatiin banamee boru hojii gaariillee hojjetee waan barbaadeen ijoollee kana akka guddisuuf barbaanneeti jechuu barbaadeeti. Ustaazalleen dhufanii mee kanuma dubbiin bakka maaki.